Jijjiirama biyyaalessaa ummanni qabsoo isaatiin gonfate keessatti biyyi abdiidhaan guutamte ummannis boru waan gaarii arguu fi yeroo abdii godhatee jirutti daandii idamuu fi jaalalaan gara fuula duraatti tarkaanfachuu kan hin barbaanne gareen shororkeessaa TPLF magaalaa Maqaleetti deeffachuun faallaa mootummaa federaalaa dhaabachuun michoota isa fakkaatan waliin gochaalee shororkaa hojii idilee isaa taasifate. Gareen shororkeessaa TPLF uwwisa biyya hoogganootiin caasaa farra nageenyaa kutaalee biyyattii garaagaraatti diriirseen kana malees naannoo Tigraay keessatti loltoota lakkoofsa olaanaan leenjisuun lammiilee nagaa Itoophiyaa irratti gochaan garaa jabinaa hedduun sammuu namaaf ulfaatu akka raawwatamu taasiseera. Faallaa gocha garee kanaatiin ammoo mootummaan federaalaa faayidaa lammiilee Tigraay dursuun daandii waraanaa filachuurraa daandii nageenyaaf tasgabbii yeroo filatu dhagahamaa tureera. እኔም ፈልገው ለትግራይ አንድ ጥይት ሳይሆን አንድ የኮሮና አፍ መሸፈኛ መላክ ነው የምፈልገው። Ani kan barbaadu uummata Tigraayiif rasaasa tokko isaaniif ergoo osoo hin taane haguugduu funyaanii fi afaanii vaayirasii koronaa tokko ergoo fi barbaada. Rasaasa tokko otoo hin taane taableetii tokko erguu barbaada. Boolla bishaanii tokko isaaniif qotuun fedha. Misoomaan jijjiiramuu qabu jedheen amana. Garee shororkeessaa TPLF daandii fi ejjennoo dogongoraa qabatee jiru irraa karaa sirriitti deebisuu fi haadholii fi maanguddoon hanga magaalaa Maqaleetti deemuun gareen kun kadhatameera. Gareen kun garuu harka haadholii fi maanguddoota jaalalaa fi nageenyaaf diriirfaman akkasumas tokkummaa lallabuuf jilba haadholii jilbiiffate irra tarkaanfachuun daandii waraanaa irra imaluuf afaan qawwee filateera. በኢትዮጵያ እናቶች ስም በኢትዮጵያ ወላጅ እናቶች ስም እንደኛ በጥባጮች ሆነን nuti garee jeeqxotaa taanee namoota nageenya buusaa jedhamnu miti. Daandii nageenyaa fi tasgabbii filachuu mootummaa federaalaa akka sodaatti kan fudhate gareen shororkeessaa TPLF qaama gaachana biyyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa Cifraa Kaabaa irratti gochaa ganumsaa raawwateera. Gochaan ganumsaa raayyaa ittisa biyyaa irratti garee shororkeessaa kanaan fudhatame mootummaa federaalaa hunda dura nageenya lammiilee biyyattiif dursa kennuu dirqamaan gara waraanaa kanaatti akka seenu taasiseera. Sana boodas gaagama guddaarraa ooluuf mootummaan federaalaa nagaan akka bu'u badiin homaatu akka hin dhufne ittisuu fi carraaqqii barbaachisu hunda taasiseera. Carraaqqii nageenyaaf mootummaan federaalaa taasisaa ture keessaa miseensota buleeyyii garee TPLF gochaa shororkaa raayyaa ittisa biyyaa buufata Kaabaa keessaa harka qabu jedhamanii to'annoo seeraa jala oolan himanni isaanii akka addaan citu gochuun mana amala sirreessaa keessaa akka ba'an gochuun isaa agarsiistuu tokkodha. Kana malees mootummaan federaalaa qonnaan bulaa Tigraay sagalee dhukaasaa irraa bilisa ta'uun akka inni hojii qonnaa isaa hojjetuu fi jecha murtee dhukaasa dhaabuu gamtokkee murteessuun naannoo Tigraay keessaa kan ba'e ta'uunis yaadannoo yeroo dhiyooti. Kun kanaan osoo jiru gareen TPLF filannoo nageenya hundaa diduun lammiilee nagaa naannoo Amaaraa fi Affaar irratti gochaa gara jabinaa raawwachuu isaa dhugaa addunyaan beekudha. ልጆችን አጠዋቸው አሁንም በፈለጋ ላይ የሉምኝ ijoollee koo nan dhabe ijaan milladheera isaan barbaade argachuu hin dandeenye otoo ijoollee koo argadhee akka namoota kaaniitti awwaalladhee hin jiran isaanan dhabe kana mannaa du'an filadhe garuu hin dandeenye ያ ሰባው ተበቆይቲ ዶክረ ልጆቼ ሞተዋል ይሄንን ነው ለለ የምችለው ijoolleen koo du'aniiru kanadhaani kan hin jechuu danda'u maaloo ilma koo kana caalan hangaafatin. lammiileen Itoophiyaa irree gamtoomen ministeera muummee Dr. Abiy Ahimadiin durfamaa garee kana barbadeessuun guyyaa itti dhalate akka inni jibbu taasisuun danda'amus filmaanni daandii nageenyaa gama mootummaa federaalaatiin dura ture ammas iddoo olaanaa qaba. ከቲፒኤልኤፍም ከማንም ሰው ሰላም ፈላጊ ከሆነ ሰው ሁሉ ጋር ሰላም ነው የምንፈልገው ከማንም ጋር TPLF isaa ta'uu qaama kamiyyuu kan nageenya barbaadu waliin nuti nageenya barbaanna. Sababni isaatis guyyaa nageenyaa tokkoon isaarraa bu'aa waan argannuufi. Waraana gaggeeffamaa jiruun badiin lubbuu dhala namaa fi qabeenyarra dhaqqabee kana caalaa akka hin deemne paartiin badhaadhinaa biyya gaggeessaa jiru garee shororkeessaa TPLF waliin mariin akka taasifamu yeroo dhiyootti kallattii kaa'uun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee gareen shororkeessaa TPLF nageenya buusuuf filannoowwan nageenyaa isaaf dhiyaatan lagachuun ammas nageenyaaf fedhii akka hin qabne ibsaawwan garaagaraa wal faalleessan hooggantoonni garichaa kennaniin daandii nageenyaa ofitti cufaa jiran. Tarkaanfii isaa kanaanis gareen TPLF lammiilee Tigraay du'aatti dabalataatiif isaan qopheessaa jiran. ምክንያት ያለና ሁሉ ነገር ወዳዲናና ጊዜ ረኸናና amma sababa tokkoyyuu hin qabnu
waan hundumaa raawwanneerra yeroo sarganneerra kana booda duula guddaan geggeessina waraanni geggeessinu waraana xiqqaa miti inni kun kan xumuraa ta'a qophii hundumaa xumurree jirra aarsaa barbaachisu kaffaluuf qophiin taasifameera ሆነ መስዋዕት ከፍል ሆነ ልኡክ ውድነት ኮይናት ብዘጣመን አምዕለዩ ክበጽሕ ንምግባር ንምውዳእ ኩሉ ምድላዋት ገይረሎም filannoowwan nageenyaa fudhachuu irra itti qoosaa kan jiru gareen shoror keessaa TPLF daandii nageenyaa fi marii nageenyaa irratti paartiin badhaadhinaa tarkaanfiin fudhate mootummaan federaalaa nageenyaaf fedhii olaanaa qabaachuu isaa kan agarsiisu ta'u namoonni baay'een irratti walii galu.